Waaqayyo waan akka kanaa sinaa oolchuun jedhaanii eebbifamaan jedha kanarra maa dubbachuu. Hundumti keessaniyyuu galatooma baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabanya. Uummanni alaa jirtanillee uummanni keessa jirtanillee gargaarsa guddaa gootanii aarsaa guddaadhanii qabsoo guddaadhanii reefa obboleetti kiyyaa akka galuu kan gootan akkasumas obboleessi keenya muubeen arrabni baay'ee yeroo jiru zaachaa baay'ee yeroo jiru ari'atamuu baay'ee yeroo jiru wanta akkasitti dabarsinee hin beekna. Kun hunduma isaayyuu wanta darbees hin beekna ofii keetii amma duututti ofii keetii amma reebamtutti isa kana geessee reefi mucoo keenya akka galu goote obboleeyyan keenya hirmaannaa garaagaraa kan gootan warri xiqqaa arjoomtanis warri guddaa arjoomtanis yaada keessaniin kan nu bira dhaabbattan akkasumas wanta dandeessaniin kan nu bira dhaabbattan uummata keenya ijoollee keenya kan biyya ambaa jirtan baay'ee isin galateeffannaa baay'ee isin jaalanna. Reefu obboleetti keenya nu bira gahuutu jira. Obboleettiin keenya hin duute yoo hin taane obboleettiin kun duute yoo hin taane hin jirti jedhaanii baay'ee wanti baay'ee naasa'amaa ture. Kaan hin jirti nuun jedhee kaan hin duute nuun jedhee kana jidduutti waan baay'ee rakkachaa turre kana jidduutti waan baay'ee rakkachaa turre nyaachuu dadhabnee rafuu dadhabnee waan baay'eetu ture. Sinuun ga'anii namni ilmoo isaa akkuma gammachuudhaan geggeessee gammachuudhaan odoo deebitee simattee tola. Kun immoo eeyyama Waaqayyoo hin taane eeyyama Rabbii hin taane homaa gochuu hin dandeenyu. Hunda dursaa muubee akkanatti bu'aa bahee hedduu qormaata hedduu keessa darbitee waan garaagaraa keessa darbitee Waaqayyo sin haa eebbisu, Rabbi sin haa eebbisu. Rabbi ulfina sin haa kennu jechaa otoo wanti kun milkaa'uu baatee namni du'aa ishiis dhabnee jiraashiis dhabnee maatiin kun hammam akka ta'an tilmaamuun nama kamiifuu baay'ee hin rakkisu. Kanaaf namni biyya alaas taatanii biyya keessa teessanii baddaa gammoojjii taatanii nu bira dhaabbattanii maallaqaan yaadanii jecha namaa arrabsoo namaa wantoota jedhamu hunda bira darbitanii har'a maatii kana nuufis boqonnaa kennitanii maatiin kunis akka firaattis akka maatittis waan boqonnaa nu kennitaniif hundumti keessanuu Waaqayyo sin haa eebbisuun jedha. Itti aansuudhaan warri yaada garaagaraa karaa faallatiin wantoota garaagaraa hojjetes beekaniis wayii wallaalanis ta'uu danda'a. Waan biraa jechuu hin dandeenyu. Waaqni nama badiidhaan sitti dhufe gaarii deebisii waan jedhuuf isaan isaa galatoomanii sinis ulfaadhaa galatooma isiniin jedha. Baay'eellee haasallee hin qabu. Waan xiqqoo ishiin hin qabaa nu beekooyi. Amma namichi obboleessi keenya inni Suudi Arabiyaa keessaa obbo Daawit sun barbaadetoo kana nu arge suni Waaqni Rabbii Waaqni ulfina isaa kennu Waaqni biddira isaa deebisu ani argeellee bakka itti biddira isaa deebisu hin qabu Waaqayyo biddira isaa deebisu Waaqni ulfina isaa kennu akka waan jiraa na argeetti garaa kiyya dasna jedhe gaafa inni halkan naa dawwalee argeera jedhu argeera akka garaa keetiin taane malee si argeera hoggaanni naan jedhu baay'eetti ana dasna jedhe du'aa ishii kana argachuudhaaf Waaqayyo isaa eebbisu waan uummata Oromoo hunda isaanii Rabbi haa eebbisu. Amma immoo sinni yoon boru taqabbaladheetoo fudhadheetoo galee boru sanbataa
hojjeturee mana ooltee bayyanattee gaafa lammaffoo bakka sirna awwaalcha hiitii haa ta'u. Abu Daawudi obbo Boja Abu Daawudi kunoo isin dhaggeeffataa jiru. Ergaa keessan dhaammadhaa isaan tiktookii badaan fayyadamanu isaan reenfa guddaa keessan dabarfadhaa. Abu Daawud dhaggeeffataa. Ammasi obbo Daawiti hani waaqni ulfina isaanii haa kennu rabbii waanuma jiraa ishiin haa ergannatti fakkaata. Ammas immoo hundayyuu hadaraa jechuun waanuma barbaadeef akkuma waan tokkootti abdii fuuldura jiruufu ani isaan abdadheera. Isaanii fi Waaqayyotti abdadheera harka barbaade haa godhu. Ani isumatti hadaraa kennadheeran jedhe. Obsumaan isa eeggadha. Harka barbaade haa godhu jedhaani Waaqa wajjin. Ulfaadhaa galatoomaa Abu Daawud Rabbi jazaa keessa sagalee keessan ol qabeen jira. Sagalee keessan ol qabeen jira. Sagalee keessan ol qabeen jira. Akkaataa reenfitti galus uummataa ibsaa isaanii illee kunoo galatoomaa isiniin jedhanii jiru bakka isiniin jiretti wallaahi nu duratti isin yaadatanii isin galateeffatanii waan gara fuulduraa illee jiru haga mucaas waa hundayyuu amaanaa isinumarra jira. Amma kunoo sagalee keessan ol qabeen jira. Nama 1,200 isin dhaggeeffataa jira dubbadhaa. Wanti godhan hin jiru Mubaarak Iduuti eenyuma dhufe haaraadha nama eenyuufuu kun bareeda nama hedduutu du'e Itoophiyaan keenya hospitaala keessa ciisaa jira abbaan isaan beekamu firri isaan beekamu Itoophiyaadha eddeen isaan beekamu mootummaan biyya kanaa natti dawwalaa suuraan natti ergaa waan godhu qabu wallaahi uummanni baay'ee nama rakkisa biyya kana keessatti. Namni maalumaata isaa mattaawqaa isaa aqalshee mattaawqaa kiisa kaatee deemuu qaba Itoophiyummaa ofii beeksisuudhaaf. Mattaawqaa illee kiisaan qabu namni waan tokko paaspoortii hin qabu akka kanatti dhufee jechuudha gatamee jira uummanni keenya Itoophiyaa. Oromoo ta'e Amaara ta'e adda baafachuu hin dandeenye nu amma uummata ta'e hospitaala keessa ciisu. Kun immoo kontiraatar fuunsii bareeda ta'e paaspoortii si argachuu wanti nu fayyadee wanti nu gargaare intala obbo Boojaa kana paaspoortiin si argamuudha guyyaa gaafa Itoophiyaa jiru paaspoortii ati natti ergite sanatti intala kana arguu danda'e malee silaa ciraa dhumte si hin argamu tu paaspoortiin si hin jiraanne jechuudha. Amma immoo gara biroo gargaare bakki isin itti duute asirraa kiiloomeetirii 200 wayii egaa arra galgala kana hin bararti taayiraannaa hin bararti ganama fajirii Addis Ababaa jirti jechuudha amma riippoortii jirti jechuudha mataara malikaanii tattaulii jirti jechuudha masaatii kana seentuu itti mataara. Okay, airportii Riyaad seentee jettu. Footoo si akkuma sitti erge sanatti waan ta'e itti goonee qoricha sa'aatii 72 akka hin tireessinee fi qoricha sana goonee fi guyyaa addaa jechuudha. Biifoolee galchaa. Kana gara sana geggeessineerra jechuudha amma wanti nurraa eegamu dhumeera jechuudha amma gara keenyaan dhumeera aeropilaanii suudiitii kan fuudhee deemu si daayirektii karaa imaaraatii naannaa amma daayirektii asumaan galtii rabbina gargaaree naan egaa guyyaa arma yartuutti dhume dubbichi bareedduudha fuudheetu uummata keenyaan wanti nu dhaamuu qabnu namni keenya karaa lafaatiin sirfuu karaa irraatiin sirfuu maalumaata isaa Itoophiyummaa isaa ofitti hidhatee deemuu qaba bara. Matta warri karaa lafaatiin dhufanis yoo paaspoortiin qabaanne illee mattaa'uqaa ta'u waraqaa dhalootaa ta'u ofiisaa qabaachuu qaba. Biraan natti moggaasanii namni rabbi sodaa dhiise waaqa sodaa dhiise jedhee tole itti dhiise jechuudha. Hundumaaf wanni isin itti gammaduu qabdan maatiin kun miidiyaatti fayyadamuu beeka. Gara miidiyaatti akkana fiduun keessan gamnummaadha namummaadha. Baay'een namaa ilmoo ofii dhabee kan keecha nu dubbisu baay'eetu jira. Isin rabbillee isin gargaaree jira namoota garaa laafanillee obboleen garaa laafanillee maallaqni reeffa baay'isee akka hin galleellee osuma godhamu gurra cuqqaallatanii baay'isee reeffi ishii galuu qabatanii wajji dhaabatanii jiru. Hundumaafuu namoonni akka reeffi baay'isee gara biyyaatti hin galle gootan maqaa uummata Oromoo bal'aatiin maqaa gootota lafee isaanii uummata Oromoof Oromiyaaf wareegameetiin galatooma. Seenaan kan gaarii hojjetanii faarsa. Kan badaa hojjetanii balaaleffata. Kun akka seenati. Namni hundumtuu waan ofii facaasee hammata waan taateef. Hundaafuu isinitti hin dhagaamin isin. Keessi kiyya nama daadha. Akka namni hin gargaaramne namoota godhantu jira. Akka namni namaan taane namoota godhantu jira. Faallaa dhala namaa namoota yaadantu jira. Namoonni akkasii nama namarraa uumaman miti. Maal dhugoote hireen nama miidiyaatti fayyadaman beekas fiddeet xiqqaas fiddee guddaas fiddees keessa teechisti. Akka namaaf itti taanu dhabnee jirtam. Hunduma caalaa maatiin baay'isee obbo Bojaa kalee wal dubbisneerra nan dhufa isiniin jedheen ture. Wanni akka dhumne na godhe maleen waan biraan natti maxxansanii seenaa kiyya balleechanii waan gara biraan natti fidanii fi nafe malee waan biraatti miti.
hundumaafuu guyyaa boruu ganamarraa reeffi ishee akkasin bira gaheen firoottan ishee wajjin biyyoo biyya abbaa ishee irratti awwaallamuu ishiititti hireedhaa guyyaadhaa eega hireen akkas godhe kanatti maatii firoottaa wajjin awwaallachuudha waa hunduma caalaa ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan wal quba qabaachuudha qabdan akkuma jabaan jiru dabaan jira dabaan nama keenya baay'atee jira namni nama keenya xiqqeessu baay'atee jira fuggisoo dhala namaa namoonni dhaabatan baay'atee jira namummaa namoota hin qabnetu baay'atee jira namni bineensarraa addan baane baay'eetu jira maqaa namoomaa qabaate erga nama taatee namarraa dhalatte namaaf wanti hin hiikkaan qabdu nama eega taate dhala namaatiif ta'uu qabda erga nama taate nama ta'ee kan uumame dachee Oromoof Oromiyaa irratti kan uumame dhimma amantii miti nama ta'ee ilmoo Oromoo kan uumame kamiifiyyuu ilmoo namaatii dhaabachuu qabdatti hiikkaa namummaa yoo beekte garuu faallaa kana dubartiin namarraa dhalattee bar waan deessu hin beeknee fi bakka geessu hin beekne faallaa keenya nu xiqqeessuudhaaf akka reeffi ishiin galle gochuu isaaniitti haa galatooman guddaa isaan galateeffanne maatiin kun jajjabaadha obsa qaban nurraa nafinaa nama laaltanii nu jalaan dhaabatinaa nama laaltanii rabbi sodaadhaa nurraa nafinaa har'allee na bira koonnaan jennaan waan biraatti finafee haaluma namoota alaaleetiin sinitti dhagahamuu qabu namni akkatti jirutti bakka jirutti sinitti meeraan obboleessa koo konkolaataa abbaa kootiitu ajjeese reeffi manatti naa dhufe madaasantu na keessa jira madaasantu madaa keessani madaa keessan manatu madaa kiyyaafan sa'aatii sadirraa ga sa'aatii 11 kan qaamni siyaasa dandeettiin rukutee kalee bitaatiin dandeen cibne dandeen teenye sa'a sadii ol sababa baay'isee halkan lama sadii ta'ee jechuudha. Namumti nama ta'ee du'aa isaa biyyatti akka hin galchine godhu immoo namaa miti jechuudha. Hiikkaan qabu. Waa hundumaafuu mubarakati galatoomi namummaan kana qabdi erga ofitti kennitee namaaf taate rabbi akkasii ta'uu beeyta rabbi illee gaarii jaalata waan taate baay'ee isinitti hin dheeressu waan isin waliin haa ta'u jajjabina isiniif haa kennu ishii boqatte immoo boolla ishii daadhinaa guutu isiniin jedha namoonni biraa sanii galatoomaadha. Amma baay'ee illee dubbachuun isaan miidha keessa galchu ta'a. Ulfaadhu obboleettii keenya miimii yoo jala jiraatte torba barreeffadhu miimii ollaa galchaa obboleettii keenya birrii 100 maatii kanaaf arjoomte dhugaa gadda guddaatti dhaga'ame holola deemaa jiru nu injifachiifte haamilee nu taate yoo jala jiraatte miimii ergadhu gali siyaa eebbisanu maatiini asirratti maatii kanaaf wanta waadaa galu silas ani hin qabu hiyyeessa ilma hiyyeessaati. Osoon qabaadhee fuuldura namaan dhaabatanu wannan maatii kanaaf waadaa galu hordoftoota koo bakka bu'e gatiin hordoftoota koo beekuuf gatiin hordoftoota kootti amanuuf hordoftoota koo kabajamoo kana bakka bu'ee wanta waadaa sinii galu obboleettiin keenya baay'isee akkan olloorraa namoota tokko tokkorraa dhageetti kabiyyaa baase rakkina maatii waan nyaatan waan dhuganu dhabuu caalaatti obbolaa lama dhukkufataa mana keessaa qabdi jedhani. Obbolaa dhukkufataa lamman kana haadhaaf abbaa humna hin qabne kanatuyyuu mana keessa tajaajilaa ture jedhan. Obbolaa lamman kana haga yoomitti maatiin koo qofti tajaajilu. Anis akka namaa biyya namaa deemeette akkuma artistufaa jedhe heerumtee yookiin barattee yookiin akka nama tokkotti biyya keessa teessee waan tokkotti bahuutuu dandeessu. Akkuma ijoollee biyya arabaa wanni ijoollee biyya arabaa biyyaa baase. Waanuma wal fakkaataadha. Kaan haadhatu dhukkuba, kaan abbaatu dhukkuba, kaan abbaan irraa du'ee jennaan ijoollee guddisuudhaaf biyyaa baati. Ijoollee shamarranii biyya arabaa keessa jiranu rakkoon irra gahee miti akkasumaan na boochisudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kanaafani shamarran biyya arabaa kana hin jedhu kunoo kana qaba. Kanaaf waan obboleettiin keenya baatee kufteef kana yoo rabbi jedhe haga danda'ame nus ilmaan keessanii waan baay'iseen biyyaa baateef waan hin dhaga'ee jiruuf obbolaasii dhukkufatanii mana keessatti jalaa afanii jiran lamman haga danda'ame maqaa hordoftoota kootiitiin waadaan sinii gala haga danda'ameem yaala jara barbaachisu irrumaallee wama guyyaa lama isin boqochiisu illee ta'u haga danda'ameen isin bira jirraa warri biyya arabaa jiran guutuun jaraa ilmoo keessanii obbolaa keessanii obboleettii keessanii obboleewwan kiyya kabajamoon as jala jirtan akkuma reenfa baay'isee galchuudhaaf tattaafanne waan baay'iseen biyyaa baatee ficcitii isinitti meen jira bakka maatiin jiranutti obbolaa lama dhukkufatanii mana keessatti afan yaalchifachuudhaaf baate garuu hin taane isinuu akka hin taanetti galaa jirti madaabara baraa taatee galaa jirti kanaaf obboleewwan koo waan kana gurraanaa qabaadha jaris gadda keessaa baanu mucaa qabbaratanii yeroo jarri kaan takka xiqqoo turree maatii kana asitti affeerree waan dandeenye waan humni keenya
nu dandeessin obbolaa keenya warra afan lamman immoo warra haadhaaf abbaan itti rakkataa jiran mana keessatti dhukkufatanii jiran warra obboleettiin keenya jaraaf jecha baatee bakkeetti hafte kana akka yaalchifnu waadaa akkanaa galtan barbaadaas jalatti. Uummata keenya boocha dhiisa booyinaa kana jalatti biloo kamtu laa dhiitaa baraan mana dhaqsiisan akka jirtanutti ijoollee shamarran biyya arabaa jiranuuf dhugaa kabajatu mala. Wallaahi kabajatu jaraan mala. Hedduudha kan duutee dhabamte. Kolfanii isa jarri taphatanu yookiin isa jarri qalqallaanu asirratti ilaalina. Meegataa akka namaatti yaada haasofsiisaa maaliif biyyaa baate maaliif barnoota dhiifte maaf ilmoo kee isin ilmoo qabdullee maaf ilmoo kee dhiiftee biyyaa baate jedhaa gaafadha. Sana booddee ijoollee biyya arabaa waan jarra biyyaa baaseef yeroo bartan maquma biyya arabaa waamtan jechuudha. Kabaja qabu ummata biraas akka biyyaattis shamarran biyya arabaa kabaja qabu kabajamaa